kennaa waan tureef sagalee waaqayyoo keessaa baasee xiqsii garaagaraa luqqisii garaagaraa yoon kennuu keessa dhaqe baay'ee na jalaa bal'ata. Isaa tajaajilumaan kanaan dura tajaajileef gara fuulduraatti isin tajaajiluun argattu. Har'a garuu waan addaa tokkoon qabadhee dhufee naannawa jireenya keessanii irra kabsuudha. Jireenya keessa jiraattaniif keessa dabartan irra kan ilaallatudha. Baay'een keessanii jireenya keessan har'aatiif kireeditii kan gatii kan hin kennine jirtu. Kan jireenya keessanitti jibbitan maaliif waaqayyo namiitee maa biyyaa na baaftee ergan biyyaa ba'ee akkanan ta'ee akkasin ta'ee sanan ta'ee kanan ta'ee jechuudhaan mudannoo isin mudate chaalenjii keessa galtanii ilaaltanii bilisummaa yookaan firiidamii yeroo biyya jirtan akka baatanitti barbaadanitti baatanii galtan sana naanan jedhu maatii bira jiraattu. Akka aadaa Oromoottis akka wangeelattis safuu eegdu gadhiisin hin jiru garuu akka biyya ormaa miti baatanii galuun lafa barbaadan deemuun mirga guutuusaa achi hin jiru. Maaliif waaqayyo akkana na gootee too jireenyi koo fooyya'ee horii qabaadhee akkana ta'e akkas ta'ee akkasin ta'uu hojiidhaaf hin dhufee qarshii argachuun dhufee ergan dhufee sumaa qarshii jireenya koo jijjiiruu hin argine dafqeen dafqa koon dhabee warra abaluutu naganee abaluu fa'itti immoo kennannaan waa irra naaf hin oolchine jalaa qisaasessanii ishinumti immoo walitti qabamte maayyuu naaf hin ooltu maalidha kan koo jireenyi bu'aan kan koo dadhabbiin koo maalidha jettanii warri gadditan warri dhiphatan warri ofirrattis waaqa irrattis gungumtan akka jirtan naaf galaa. Akkasumas carraa argattanitti dhimma baatanii waaqayyoon eebbisaa wantoota kallattii garaagaraatiin carraa ilaaluu kan argattan akka jirtan abdiin qaba. Gooftaan ulfina guddaa argatu. Jireenya keessan kallattiidhaan waan laallatuuf adda isin hin jedhe malee yeroo garaagaraatti dhimmoota garaagaraa irratti gorsa garaagaraa kan kennaa ture isinuu beektu. Yeroon itti fufee dubbadhu garraamummaadhaan qajeelummaadhaan garaa qulqulluu fi sammuu qulqulluurraan dubbadha. Hinaaffaa keessa koo jiruu fi dhuguma waanan itti amanee waanan an ofii kooti ilaalaa jiruun dubbadha malee hin jedhaadhaaf yookaan jedhaniidhaaf osoo hin taane qajeelummaadhaan dubbadha waan ta'eef qajeelummaadhaan naaf fudhadhaa isin. Tarii dubbiin nama tokko yeroo garaagaraatti kallattii garaagaraatti hiikuu danda'u. Namoonni taa'anii dubbiidhuma hiikuuf micciiruudhaaf fi damee itti baasuudhaaf jiran nabamanii ani garuu qajeelummaan dubbadha qajeelummaan fudhadhaa. Akka mata duree godhee kaniin dubbadhu carraa guddaa argattan beektuu gaaffii jedhurraan kaasa yookaan carraa guddaa argatte beektaayii wantoota carraatti lakkoowwattee yookaan carraatti jijjiirrattee ilaalaa jirtaayii moo carraa gaarii siif kenname argatte dagattee hubachuu dhabuudhaan gaddaa gungumaa jirta. Wanti nan amma dubbadhu kuni biyya irraa fagaattee jiraachuu keetiin yookaan biyya ormaa jiraachuu keetiin carraa nat argatte maali? Biyya ormaa jiraachuu keessaniin biyya irraa fagaattanii jiraachuu keessaniin carraa argattan amman beektu kan jedhudha. Maaliree biyya irraa fagaatanii jiraachuun biyyaa ba'anii jiraachuun carraa gaarii maal qabaa? Otoo ta'ee biyya ofiitti nagaatti gammachuutti bilisummaatti jiraachuudha. Ani naaf ta'ee natti toleen biyyaa ba'e otoo hin taane sababa hojiin ga'aa biyya hin jiraanneef hojjedhee haala mijataa argadhee hojjedhee of jijjiiree nama ta'uuf hin ba'e. Otoo haalli mijate biyyuma koon jiraadhaa jechuu dandeessu. Ani garuu waan tokkoon isiniin jedha. Jaallattanis jibbitanis beekaas wallaalaa fudhadhaas dhiisaa bakka amma jirtan kana fedha waaqayyootiin jiraataa jirtu. Jaalala waaqayyootiin jiraataa jirtu. Waaqayyo waan eeyyameef bakka amma jirtan kana jiraataa jirtu. Kana yommuun jedhu hunduma keessaniin biyya hamma jirtan kana dhaqaa jedhee waaqayyo isinitti dubbatee ka'ii deematis jedhee tokkoon keessan dhufee isin dammaqsee isinitti dubbatee sagalee dhageessanii
waaqayyo gara sanatti isin ergee warra kaaniin immoo biyya taa'a haala kanaa keessa taa'a jedhee bifa kanaan deemtan jechuu koo miti. Kan waaqayyo isinitti dubbatee sagalee dhageessanii deemtanis jirtu. Kan utoo waaqayyo irraan dhaga'iin yookaan aartanii yookaan namni isin abaabbalee yookaan ka'iidhaan yookaan inaaffadhuun hojjettanii jijjiiramuu irraa kaatanii deemtanis jirtu. Utoo ittiin qophaa'in waaqayyo irraa sagalee utoo hin dhaga'iin ka'iidhumaan namnis deemi isiniin jedheedhaaf kan deemtanis utoo waaqayyo haa ta'u jedhee hin eeyyamne hin deemtan ture. Kaka'umsa keessan qofaaf fedhii keessan qofaaf waan deemuu barbaaddan qofaaf hin deemne. Kaka'umsi isaa isin biraa yoo ta'e illee waaqayyo waan eeyyameef karaan hundumtuu wal isin qixxaatee deemtani. Namoonni otoo waaqayyotti dubbatu karaa qaxxaamuraatiin deemanis haa deeman yoo jedhe waaqayyo achi keessatti waa baratanii haa dhufaniif eeyyama waaqayyo. Yeroo tokko tokko waaqayyo kan nuuf eeyyamu perfect waan ta'eef yookaan wanti sun waan ta'uu qabu qofaaf otoo hin taane namni akka irraa baratuuf jireenya boruutii fi waan gaarii tokko akka irraa fudhatuuf yeroo tokko tokko bu'aa ba'ii keessallee akka darbinuuf calliseetu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti bakka amma jirtan kana jaalala waaqayyootiin malee otoo waaqayyoon eeyyamnee hin jirtan. Otoo sana ta'ee sababa hojii dhabdaniif sababa iyyummaaf sababa rakkinaa qofaaf deemtan otoo ta'ee rakkataan isin caalu danuutu biyya keessa jira. Namni isin caala miidhame danuutu isin keessa jira. Biyya keessa jira. Amma karaa daarii ciisutti amma waan nyaatu dhugu dhabee mana namaatti hirkatee harka namarraa sooratutti kufii amma karaatti hafutti rakkataadhaa gadi hiyyeessaa kan jedhamu amma keessan kan hin geenye lakkoofsa hin qabu. Silaa hundumatu dhaqa garuu hundi dhaqne biyya isin amma dhaqxan. Baay'een deemuudhaaf yaalanii karoorsanii otoo isaaniif hin milkaa'an immoo kan hafanis lakkoofsa hin qaban. Kaan tikeettii muratanii kaan piroosesii deemanii immigireeshinii deemanii paaspoortiin kennamuufii dhabee dhimmi tokko dhufee sababa fayyaa sababa nagaa sababa birrii of harkaa dhabuu sababa hin darbitu ittiin jedhamu keezii garaagaraa sababa maatiin itti bu'anii qabaniif karaa garaagaraatiin yaalanii otoo barbaadanu har'allee otoo hawwanu kan dhaquu hin dandeenye lakkoofsa hin qaban. Maarree kanaanis haa ta'u sanaanis lafa amma jirtan jiraachuu keessa waaqayyo hin beekaa jechuudha. Nan beektuu jettanii akka malee akka hin gaddine. Eeshi gaaffii tokko na gaafachuu dandeessu. Sammuu keessan yaadni tokko dhufuu danda'a. Maal gaarii qabaadhaaf? Maal bu'aa qabaadhaaf? Biyya hormaanoo biyya hormaati. Harka namaa eeguudha hoo? Humna ofii gurguruudha hoo? Ija namoota hin taane tokko tokkootiin ilaalamuudha hoo? Daddarbatamuudha hoo? Kunoo san amma keessa jiru suma argeedha hoo? Otoo waaqayyo na jaallate ta'e maaf bakkan dhaladhee guddadheetti jireenya fooyya'aa nan jiraachifne? Maal bu'aa naa buusuudhaaf akkan lafa nama jiru kana dhaquuf dhufu naaf eeyyameree waaqayyo inni na jibbaa'ee jireenya nama keessa jiraadhu ulfaataadha. Kunoo ergan biyyaa ba'ee na dhukkube hojjedhee hin jijjiiramne akkanan ta'e sanan ta'e kanan ta'e kun hundumtuu narra ga'ee kun akka narratti ta'u jaallateetii anaaf jaalala hin qabu ani saafa mucaa abbaa ormaati maaf eeyyame namni kaanuu bashaadee boqateetoo biyya jiraata jechuu dandeessu. Karaa biraatiin waan tokkoon isinitti hima. Biyya ormaa isa jedhamu kana bifa lamaan ilaalla. Tokko nuti hundumtuu warri biyya lafaa jiraannu Itoophiyaa, Ameerikaa, Awurooppaa, Eeshiyaa keessa kan jiran, Afrikaa keessa kan jiran biyyoota garaagaraa kan jiru hundumtuu biyya ormaa jiraata. Keessumaayyuu ijoollee waaqayyoo warra taaneef nuyi biyyi lafaa hundi nuyi biyya ormaati. Biyyi keenya inni sirriin inni dhugaan waaqarraadha. Isas immoo guyyaan keenya ga'ee yookaan gara Kiristoositti deemuudhaan maqaa du'a jedhuun karaa biraatiin immoo otoo lubbuun jiru Kiristoos lammataa deebi'ee nu fudhatee gara biyya aara galfiitti nu geessaa jechuudha. Kanaaf biyyi ormaa biyya kamiyyuu jiraadhaa nuuf ijoollee waaqayyooti biyya lafaa biyya ormaati tokko. Karaa biraatiin immoo kanaan faallaa ta'e biyyi nuti itti dhalanne biyyi nuti itti abbaan keenya haatiin obboleessa obboleettiin keenya firri keenyatti jiran aadaa kan keessaa qabnu afaan kan keessaa qabnu kan ittiin dubbannu biyyi itti dhalannee guddannee beekne kan maqaan keenyatti waamamu lammummaan kan itti waamamu paaspoortii kan ittiin arganne siitizinshipii kan ittiin arganne biyyi keenya jira jechuudha. Isa kana amma isin biyya itti dhalatanii guddatanii lammii itti taatanii gara biyya itti dhalatanii guddannee deemtan kanaaf biyya ormaa jenna. Kanaaf erga biyya ormaa deemtanii maal argattan maal dabalattan
carraa maalii argattan SWOT analysis wanti jedhamu jira afaan Ingiliffaatiin. Inni kun immoo yeroo hiikamu S'in strengths jedhama, W'n yookaan one weakness jedhama, T'in immoo threat jedhama, O'n immoo opportunity jedhama. Challenge strength, challenge yookaan weakness, strength, weakness, challenge inna yookaan threat inna, opportunity. Yeroo baay'ee barsiisonni gara maarifaatti kufiin gara afaan Amaaraatti isin geesseen kana jechuun jabina, dadhabinaa fi challenge dhiibbaa yookaan rakkoo fi bu'aa faayidaa argame, carraa argame jechuudha. Anamma carraa haala amma keessa jirtan keessatti Waaqayyo isiniif kennee isin agarsiisa. Inni guddaan otoo gara biyya ormaa deemuu keessa wajji waliin qabsin ammas kan hin jedhu carraan guddaan isin argattanii inni homaanuyyuu madaalamne kan hunda caalus fayyina keessani. Gooftaa Yesuus Kiristoositti amantanii fayyuu keessanii maqaan keessan galmee jireenya irratti barreeffamuudhaan carraa guddaa argattaniitu. Omaanuu kan hin madaalamne carraa jalqabaa isa hangafa guddaan fayyuu keessan. Isin warri fayyitan carraa guddaa argattanii kanatti gammaduu sababa kanaan Waaqayyoon galateeffachuu qabdu. Wanti nama isinitti himu, carraa nama isinitti himu kun akka Waaqayyoon galateeffattan kan isin godhu. Gungumuu haaroo of ceephoo keessaa baatanii akka gammaddanii Waaqayyoon galateeffattanii kan isin godhudha. Sababa galataa kan isiniif ta'udha jechuudha. Kanaaf inni guddaan fayyuu keessan maqaan keessan galmee jireenya irratti caafamuudhaan kanatti guddistanii gammaduu qabdu. Gara jireenyatti isin fida. Egaa gara biyyaa baatanii gara biyya ormaa deemuudhaan carraan isin argattan inni biraa tokko lama jedheen ibsa. Tokkoffaa carraa biyya namni hundumtuu akka salphaatti argachuu dhaquu hin dandeenye, lafa dhaquu hin dandeenye dhaquun keessan carraa addaati isiniif. Namni hundumtuu ka'ee fiigee deemuu hin danda'u. Biyya keessatti namni qarshii of harkaa qabu, tiraanspoortii qabu, asii ka'ee Finfinnee deemuu danda'a, Amboo deemuu danda'a, Adaamaa deemuu danda'a. Garuu biyya isin amma deemtan namni hundumtuu akka salphaatti ka'eenuma utaalee hin deemne. Otoo hawwuu kana afeejanuu jira. Isin baradhaas wallaalaas sadarkaan keessan olaa ba'us gadaa bu'us garuu carraa biyya namni hundumtuu akka salphaatti dhaquu hin dandeenye akka dhaqxanii Waaqayyo isin gargaareera. Akka namaattiin isiniin jechaa jira. Kun waan guddaa miti, maateriyaalistikiidha, waan biyya lafarraati jechuu dandeessu. Waanuma biyya lafaatu mataa isin bowwaafachiisaa jira waan ta'eef, waanuma biyya lafaatu sirraasaa jira waan ta'eef, dhimma ijoo, dhimma baay'ee murteessaa, dhimma baay'ee barbaachisaa isa hangafa homaanuu madaalamne waa'ee jireenyaa isinitti miira. Amma garuu isin mataa kan raasaa jiru baay'een keessan kan itti dhaabbatan waan lafarraati waan ta'eef ishiis isinitti agarsiisa jedheen malee wanti nama isinitti immoo ija afuuratii waan guddaa ta'ee miti. Haa ta'u malee akka namaattiin isinitti himaa jira. Kanaaf carraan gara sana deemu carraa addaati. Kanatti Waaqayyoon galateeffachuu qabdu. Hiriyoonni keessan, obboleessi keessan, obbolootan keessan baay'een hin deemne waan ta'eef. Even kan biraayyuu dhiisaa namoonni baay'een carraa Finfinnee iyyuu dhufuu hin arganne. Carraa konkolaataawwan gaggaarii yaabbachuu iyyuu hin dandeenye. Isin garuu pileenii yaabbattanii biyyaa biyyatti deemtaniitu. Kun carraa guddaa. Akka carraatti lakkaawwattanii Waaqayyoon galateeffachuu qabdu. Maaliif? Namoonni isin caala baratan digirii maastersii qaban sadarkaa yookaan kana bira gahuu hin dandeenye waan ta'eef isa kan akka carraatti lakkaawwattanii Waaqayyoon galateeffachuu danda'uu qabdu. Inni biraa carraa afaan addaa baruu fi aadaa saba biraa baruu argattaniitu. Amma afaan keessanii achitti baay'een keessan kan warreen biyya Arabaa jirtan afaan Arabaa dandeessaniitu. Kan immoo dabaltanii biyya biraas otoo jirtan yookaan Araba keessa jiraatanu afaan Ingiliffaa fi afaan biraa bartan jira. Kun carraa guddaadha. Carraa guddaadha. Namni baay'een baratee digirii maastersii baratee carraa kan arganne. Akka carraatti lakkooftan isin. Tarii Waaqayyo itti aansee carraa afaan hiikuu isiniif kennee afaan kanatti fayyadamtanii lubbuu tokko wangeela labdanii fayyisuu dandeessu. Yookaan immoo carraa afaan hiikuu argachuu iddoo itti isin nama tokkoon sababa afaan beekuu keessanitti bu'aa guddaatti argattan jiraachuu danda'a. Kuni waan guddaadha. Namni birrii baay'ee kaffalee afaan baruu hin danda'u yeroo baay'ee akka salphaatti. Isin kun carraa guddaadha. Aadaa keessatti dhalattanii hin guddanneef aadaa saba hin beekne baruun keessatti carraa guddaadha. Waa'ee kanaa yaaddanii Waaqayyoon galateeffattanii beektu. Baay'een keessa waa'ee birrii qofa ilaaltu. Birriidhaaf dhaqnee birriin koo amma kanaa amma sanaa jettu. Garuu otoo ilaaltan vaaliyuu kan qabu gatii guddaa kan qabu waan baay'ee argataniif kana ilaalaa.
Inni biraa gara bal'ina barattani. Gara bal'ina. Biyya ormaa jiraattu yeroo dhaqxan lafti isiniin haaradhaa, nyaanni isiniif haaradhaa, qilleensi isiniif haaradhaa, fuulli namaa isiniif haaradhaa, afaan aadaan wanti hundumtuu isiniif haaradhaa. Kanaaf akka abdii kutattaniif, akka dhiphattaniif, akka boochaniif, akka jeeqamta wanti isin godhanuutu ture. Garuu achi keessatti gara bal'ina guddaa barattani. Baay'een keessan amma gara bal'ee jira. Innaa biyya jirtanii fi garaan keessan har'aa wal qixxamiti. Har'a garaa bal'aa qabaachuu carraa guddaa argataniitu. Kun namni garaa bal'aa qabu immoo waan baay'ee akka argatu, waan baay'ee jalaayis akka ba'u, badiisa baay'ee jalaayis akka oolu, bu'aa baay'ees akka argatu oolee bulee isiniif galuu danda'a. Garaa bal'achuun keessan, gara bal'ina barachuun keessan har'a isinitti beekamuu dhiisuu danda'a. Oolee bulee iddootti isin fayyadu qaba. Kun carraa guddaadha. Inni biraa obsa. Obsa argattani. Otoo kaan keessani wantoonni nama dubbadhu taansi jechuudha. Hunda keessan bakka bu'u. Tokko biratti kan argamu, tokko biratti hin jiraachuu danda'a. Kan keessan hubattu jechuudha. Iddoon itti darbatamtan jirtu, iddoon itti tuffatamtan jirtu, iddoon isin itti fatamtan jirtu. Otoo nama guutuu taatanuu, too kabajamaa taatanii, biyya dhalateetti maatii dhalateetti akka barbaadetti dubbachuu dandeessan abbaan arge isin tuffatee, sinifatee, jechan taane isiniin jedhee hojii isin hojjechuu hin qabne isin hojjechiisee ilaalcha garaagaraa ijaan taanes ilaalee ture. Akka nama tokkootti haaruu kan kaleessati kan haartan, kan dhiphattan, wal'aansollee kan naman qabdan. Har'a garuu obsa kan bartan hin darbaa jettanii dhiphinaan chaalenjii lola ari'atamuu fi ilaalcha isinirra jirurraa obsa barattanii obsituu kan taatan danudha. Kun qabeenya guddaadha. Iddoon itti obsa qabaachuun keessan isin fayyadu jiraachuu danda'a. Obsa dhabuu keessaniin lafti itti isin miidhamuu dandeessan garuu sababa obsa qabaattanii obsa argattaniif akka qabeenyatti lakkaawwattaniif hasseet jedhama. Qabeenya jedhama obsi. Qabeenya obsa jedhamu kana waan argattaniif iddoon itti isin fayyadamtan guddaatu jira. Har'a garuu isinitti mul'atu. Baay'een keessan daa'ima dargaggummaa irra jirtu isinitti mul'atu. Iddoo itti isin fayyadu jira obsa kana. Obsa kana akka salphaatti hin argan. Jireenya irraa argattan. Otoo biyya jiraattanii obsa kana hin argattan turan. Akka ijoollee waaqayyootti obsi immoo bu'aa guddaa qaba. Oolee bu'aasaa argachuu dandeessu. Inni biraa qabeenya isin argattan carraan guddaan keessan amantii qabaachuudha. Amma gaa biyya ormaa jirtu obboleettiin isin bukkee hin jiranii chaalenjii isin mudatuuf namni akka garaa keessatti isiniif oolu hin jiru waan ta'eef dirqama harka waaqayyoo irratti of gatu. Sagalee waaqayyoo keessatti Maatiyos 5 keessatti dubbatu hiyyeessi haa gammadu inni waaqayyoo biraallee gargaarsa akka argatu word by word dhaqaatii dubbifadhaa jechuudha. Maaliif hiyyeessi haa gammadu mootummaa waaqayyoo kan isaati jedhuuf hiyyeessi kan kooti kan jedhu hin qabu of harkaa waan qabu waan ta'eef kanaaniin kana godhadhu hin jedhu waan ta'eef nama isa gargaaruu danda'u abbaa qabeenyaa tokkotti hirkata rakkina isaa ooludha. Akkuma kana namni hafuuratti hiyyeessa ta'e jedhama Macaafa Qulqulluu. Namni hafuuratti hiyyeessa ta'e kanaaniin godhadha jedhee waan ittiin of dhaadatu hin qabu waan ta'eef waaqa isa hunda danda'utti hirkatee karaa waaqayyooti waan ta'u argate jechuudha. Namni yeroo nama isa gargaaru qaama isa gargaaru isa oolchu akka hin qabne baru humna isa gargaaru humna waaqayyootti hirkata amantii shaakala jechuudha. Amma obboloota biyya ormaa jirtan tajaajiluun baay'ee tajaajiltootaaf kan inni salphatu lapheen keessan amantiidhaaf dhiyoodha. Dhugumaan waaqayyoon danda'in godha kana naaf fura jettu. Maaliif namoonni tokko namoonni opportunity carraa garaagaraa namoonni barumsaan fagaatan namoonni qabeenyaa fagaatan amantiin isaanii maaliif hir'ata beektu? Kan akkanan gochuu danda'a yoo kun na mudate kan akkanatti hin ba'aa san akkanatti hin ba'aa kan akkanatti hin raawwadha jedhanii beekumsa isaaniitiin qarshii isaaniitiin waan isaan yaadan kaalkuleet waan godhan danuutu jira. Kanaaf soluushinii mataa isaaniitiif riizarvii of godhu. Namni gaafa garuu kanan godha kanaaniin kana godhu jedhuudhaaf waaqa isaatti hirkata jechuudha. Amantii shaakala jechuudha. Innaa lapheen keessa waaqayyoo dhiyoo waan ta'eef namni yoo isin kadhate amantiidhaan waan fudhatanii otuma raajiin isin irraa jabne sagalee mana amantii tokko namni isin irratti dubbate waan amantaniif isiniif hin ta'a. Sagalee waaqayyoo nama amaniif hundumtuu hin danda'ama jedha. Amantii kana otoo biyya jiraattanii akkanatti hin shaakaltan ta'a. Shaakaluu dandeessu parsantiidhaan isin hima to some extent. Akka waliigalaatti hin dubbataa jira. Na amantii baay'ee shaakalta waaqayyootti hirkachuu waaqayyoo abdachuu na oolcha waaqayyo na fura jechuu guddistanii amantan kun carraa guddaadha boruuf isin gargaara amantii qabaachuun keessan. Inni biraa akkamitti akka mana gaggeessan barattan akkamitti akka mana gaggeessan biyya tarii akka kanatti miteechuu responsibility ilaaltanii maaliif tokko hojii manaa maatiin isin hojjechiiftan iddoon hojjettan isinitti kennan hojjechuudhaan lammaffaa irratti immoo warri isin bira jirtan wajjin jiraattan sun akkamitti akka mana qaban
Isa kam aadaa isamma keessa jiru keessa namoonni caalmatti barumsaanis dinagdee olaanaa keessa jiraatan akkamitti akka jireenya isaanii qaban mana isaanii gaggeessan tokko jararraa ilaaluudhaan lammaffaa irratti ofiitti seentanii ba'aa baanii ba'aa mana sanaa maatii sanaa battanii waan baay'ee baratanii osoo biyya jiraatanii maatiin hirkattaniitu jiraattu waan mata xiqqoo hojjettu hojiin mata xiqqoo qabatamaa waan mata xiqqoo beekamaa hojjettu sanarra kan darbe garuu waan guddaa akkamitti akka mana gaggeessan bartaniitu kun qabeenya guddaadha. Inni biraa jaalalaa fi walitti dhufeenya abbaa warraa fi haadha warraa jidduu jiru sirriitti baratani. Anoo hin heerumne hin fuune eenyu abbaa warraa kosa kamiin wajjin jechuu dandeessu. No baay'een keessanii haadha warraa fi namoota haadha warraa fi abbaa warraa ta'an wajjin jiraataa jirtu. Baay'een keessan immoo namoota haadha warraa fi abbaa warraa ta'an firummaan hiriyummaadhaan nama bira jiraattan wajjin kan walitti siqurraa argatu. Akkamitti akka namoonni jaalala isaanii walitti himan ilaaltu. Kanammoo maaltu adda godhe haadha keenyaa fi abbaa keenya irraa baruu hin dandeenyu isaan irraa ilaaluu hin dandeenyu jedhu. Akka aadaa keenyatti yeroo baay'ee amma malee kaleessa haatii fi abbaan yookaan haati warraa abbaa warraa ijoollee biratti jaalala walitti agarsiisuun baay'ee baramaa miti kaleessa. Yoo jiraates immoo hamma kana ba'ee miti. Warri kuni amma tokko warra qaroome wanti hundumtuu iftoominaan waan bakkeetti calanqisu. Dhiirri akkamitti haadha warraa haati warraa akkamitti walitti dhufeenya isaan jidduu sagalee jaalalaa akkamitti waliif dubbii jaalalaa jecha jaalalaa akkamitti waliif kennu ija akkamitti walaalu akkamitti waliif eeggatu akkamitti wal kunuunsu waan baay'ee bartaniitu jechuudha. Boru gaa'ila keessanii waan isiniif ta'u kun qabeenya guddaadha. Inni biraa akkaataa qabiinsa fi kunuunsa ijoollee barataniitu. Baay'een keessan kan maatii ijoollee qaban bira jiraattan jiraachuu dandeessu. Tarii maatii ijoollee hin qabne bira kan jiraattan immoo ollaarraa arguu dandeessu jechuudha. Akkamitti akka ijoollee qaban, akkamitti akka ijoollee barsiisan, akkamitti akka ijoollee tuwisan, akkamitti qulqullina ijoollee nageenya ijoollee eegan kana sirriitti barataniitu. Kun qabeenya guddaadha. Boru ijoollee keessan akkamitti akka qabdan, ijoollee keessan akkamitti akka kunuunsitaniif waan guddaa irraa baratani. Kuni salphaa isinitti fakkaata. Isin mana barumsaa jirtu. Waaqayyo waan guddaa isinirratti hojjete. Birrii jechuun birrii isin hojjetteen argitan waan baay'ee xiqqoodha. Sanarra kan caalu parsantii baay'ee wanta nama isin jechaa jiru keessaa argattu. Baay'een keessan garuu kan akkanatti yaadaan jirtan. Akkanatti xiinxaltanii waaqayyoon galateeffataan jirtan. Matumaa kan ofitti aartan akka gadaantummaatti akka nama gadaanatti kan of ilaaltan jirtu. Waaqayyo nama boruuf qopheesse gadi buusee barsiisa. Nama gadi bu'eetu ol baa waan guddaa barattaniitu boru gaa'ila keessaniif. Inni biraa akkaataa itti fayyadama teekinooloojii sirriitti barataniitu. Amma baay'een keessan yeroo biyya jirtan kan bilbiluma qabatanii hin beekne takkaadhuma heeloo jenne jiraachuu dandeessu. Heelraa kan darbe immoo akkamitti akka bilbila fayyadaman kan hin jirre. FB ta'ee, yuutuubii ta'ee, telegiraama, waatsaappii ta'ee, waatever gonkumaa quba kan hin qabne. Har'a garuu teekinooloojii addunyaa irratti sirriitti fayyadamuu carraa kan argatan. Waa dubbisuu, waa barreessuu, dhaggeeffachuu, sarchi godhanii waa argachuu, carraa teekinooloojii fayyadamuu, addunyaa wajjin wal baruu baay'een keessa argatan. Kun waan salphaa fakkaata abeet. Boru waan guddaa kanarraa argachuu dandeessu. Barri bara jijjiiramaati waan ta'eef inni kaleessaa barmaanni kaleessaa kana booddee afaa jiru. Wanti hundumtuu karaa teekinooloojii fi karaa wantoota kana fakkaatanitti geeddaramaa deema jechuudha. Barnoonni illee kana booddee teekinooloojiidhaan ammaayyuu jalqabee. Jireenyi hundumtuu biizinesiin hundumtuu amma daldalli kanaan booddee isa lafarraa hafee gara teekinooloojiitti gara dijitaalitti ce'aa jira jechuudha. Carraa guddaadha otoo biyya jiraattanii kana gochuu kan argachuu hin dandeessan. Akkamitti akka bilbilallee baafate kaardiidhuma guutallee kan rakkatan jiraachuu danda'u. Isin garuu carraa gurguddaa namoonni baratan biyya keessatti sadarkaa dippiloomaa digirii illee bira ga'uu hin dandeenye baay'ee bira geessa. Kun carraa guddaa namni koo yuunivarsiitii galee birrii baay'ee baasee teekinooloojii barata. Teekinooloojii barata. IT barata. Itti fayyadama kompiitaraa barata. Isin garuu carraa guddaa otoo birrii hin baasin barattanii kana akka gatii guddaatti lakkooftanii waaqayyoon galateeffachuu qabdu. Inni biraa kan isin argattanii akkamitti akka nama wajjin waliif galanii jiraatan sirriitti barattan. Orma wajjin jiraatanii nama amalasaa, nama haaru, nama gara laafessi, nama gara jabeessi, nama ifatu, nama ifatu, nama abaaru, nama arraba gaarii namatti, nama gosa garaagaraaf amala garaagaraa qabu, aadaa garaagaraa keessa jiru wajjin waan jiraataniif isin amma akkamitti akka nama wajjin jiraatan namni kana booddee isinitti himu. Barsiisota yuunivarsiitii ta'uu hin dandeessu kominikeeshinii irratti nama wajjin jiraachuu kan jedhu hawaasa keessatti gatii guddaa argataniitu. Kaleessa isin fira keessan obboloota keessa wajjin jiraattanii uumaa miti. Amma garuu orma wajjin nama bifa garaagaraaf amala garaagaraa qabu wajjin waan jiraataniif akkamitti akka nama wajjin jiraatan sirriitti warra bartan warra qoramee jireenyaan argeedha. Barumsi guddaan immoo isa taa'anii fidala irraa baratan otoo hin taane isa jireenya irraa baratanidha waan guddaan.
Isin amma isinitti hin fakkaatu boru garuu waan guddaa irraa argattu. Nama wajjin jiraachuu, sabaaf sablammoota garaagaraa wajjin jiraachuu, namoota amantii garaagaraa qaban wajjin jiraachuu, namoota saala garaagaraa, namoota beekumsa garaagaraa, sadarkaa warra baratee warra hin baranne gosa garaagaraa wajjin warra jiraatan baratan. Isin kan boru biyyaaf abdii ta'u, nagaa guddaa biyyaa kan fidan. Sababni isaa amma namoonni amantii isaanii faallaa ta'e nama saalan sabummaadhaan faallaa ta'e wajjin jiraachuu yerootti rakkatan isin garuu waan guddaa barattaniitu. Kun carraa guddaadha. Inni biraa barsiisa sagalee waaqayyoo fi tajaajila sirriitti bara. Baay'een keessan amma sagalee waaqayyoo naa biyyaa dubbifattanii macaan qulqulluu as qabdanii kan hin beekne jiraachuu dandeessu. Amma garuu barsiisa dubbii sagalee waaqayyoo kan baratan. Kan duraan immoo xiqqoo tajaajiltan amma barumsa garaagaraa argattanii karaa tajaajiltootaatiin ofii keessanii onlaayinii irraa argattanii sarchi gootanii barsiisa gabaabaa dheeraa baay'ee argattanii hafuuratti kan bilchaattan. Baay'ee keessan kuni carraa guddaa namoonni baay'een dubbii waaqayyoo teewooloojii galanii birrii baay'ee baasanii waggaa 3-4 kan baratan jiru. Isin garuu barumsa baay'ee argattan kun carraa guddaadha. Kana qofa miti. Kan biyyatti tajaajiluu hin jalqabne baay'een keessan tajaajila keessa galtaniitu, dibamtaniitu, dibata fudhattaniitu, kennaa keessan bartaniitu. Kan biyyatti illee tajaajilaa jirtan immoo caala tajaajilatti guddatanii tajaajiltuu ibiddaa taataniitu. Amma dhuftanii kan tajaajila gurguddaa, waltajjii gurguddaa tajaajiltan taataniitu. Kan asumatti gooftaa fudhattanii, asumatti barumsa baratanii, asumatti tajaajila jalqabdan jirtu. Kuni carraa guddaadha eenyuu kan argamne. Kana qofa miti. Gaggeessitoota kan taatan, waldaa kiristaanaa gaggeessaa kan jirtan. As keessaa baatanii muuxannoo guddaa kan fudhatan, otoo biyya jiraattanii kan kana hin arganne namni abbaa kanaa kan isin jedhu amma gaggeessitoota kan taatan. Boru dhuftanii waldaa biyya kan gaggeessan, biizinasii uummattan kan gaggeessan, waldaa maatii keessan kan gaggeessan taatan. Kuni carraa guddaadha. Lakkooftan amma waan akkanaa. Amma waldaa gaggeessaa garee gaggeessaa jirtu nama gosa garaagaraa inda'uun nama biyya garaagaraa jiru waliin beekni amala garaagaraa qabu gaggeessuu kan dandeessan isin gaafa biyyatti dhuftan abeet warra biyya jiran caal warra kallattiidhaan waldaa fi wantoota garaagaraa gaggeessan caal paaworii guddaa qabdu jechuudha. Waan guddaa chaalenjii gurguddaa dabarfattaniitu kun carraa guddaadha. Waaqayyoon galateeffachuu qabdu. Inni biraa qaroomina addunyaa keessa jirtuu fi hammina addunyaa keessa jiru sirriitti bartaniitu. Warra biyya jiru caala qaroominni addunyaa maal akka ta'e bu'aan beekumsaa bu'aan qaroomina addunyaa maal akka ta'e sirriitti bartan. Karaa biraatiin immoo hammina addunyaa kana gowwoomsaa jiru. Kaan keessan irra gowwoomsaan garaagaraa isinirra ga'ee kaan keessan otoo hin beekin dogoggorte addunyaan isin ga'ee waan hin beekneen gowwoomfamtanii dhiibbaan garaagaraa isin ga'ee dogoggora keessan irraa barattanii kaan qaroominni addunyaa kana neegaatiiviinsaa waan faallaa ta'e hiriyoota keessan irraa miidhaa ga'ee argitaniitu. Maal takka Teknooloojiin kun illee bifa garaagaraa akka qabu, waan gaariis waan namaas akka qabu. Qaroominni kun waan gaariis waan namaas akka fide ofirrattis namarrattis argitanii sirriitti bartanii jechuudha. Akka warra biyyaa kana booddeen shawwadamtan abbaan argisiin shawwaduu hin danda'u. Sababa maqaa gaa'ilaatiin, sababa maqaa maaliitiin, hafuuratiin, tajaajilaatiin, dibataatiin, karaa garaagaraatiin dogoggorsiisni guddaan akka jiru bartanii isin waan guddaarraa barattaniitu. Inni biraa barbaachisummaa nama sirriitti barattaniitu jechuudha. Barbaachisummaan nama wajjin kan ammoo akkamitti bartanii yeroo rakkinaa yeroo dhiphinaa yeroo namni isin qaqqabuu hin danda'e hiriyoonni keessan maatiin keessan isinirraa yeroo fagaatanitti tajaajiltoonni isin qaqqabanii hiriyoonni keessan isin qaqqabanii isin gorsanii isin jajjabeessanii rakkina keessaa gadda keessaa boocha keessaa isin jajjabeessanii argitanii nama dhabuun hammam akka namiidhu qobaa taatanii namni isin qaqqabu namni aizoo isin hin jedhu lafa tanitti gaafa bilbila otoo harkaan qaban gaafa nama wajjin otoo waliin barre jirtan rakkoo isin mudate keessatti qobaa ta'uu keessan hammam akka miidhamtan erga namaan wal bartanii erga garee garaagaraatti galtanii bilbila qabattanii namaan wajjin hiriyoota wajjin wal bartanii gorsaa fi kadhata jajjabina hiriyoonni fi tajaajiltoonni isin godhuuf namni hammam akka namaaf qoricha ta'e sirriitti bartanii jechuudha. Karaa biraatiinis immoo namni isin amanattanii amaanaatti kennitan isin ganee namni isin amanattanii jaallattan isin jibbee namni isin amanattanii waan garaagaraa wajjin dubbattanii icciitii keessan dabarsee isin miidhe jechuudha. Miidhaa fi barbaachisummaa namaa sirriitti barataniitu isin qabeenya guddaadha. Inni biraa ilaalcha fi kabaja hojiif qabdan jijjiiramee argitaniitu jechuudha. Ilaalchi isin hojii irratti qabdan yeroo biyya jirtanii isin amma makka hojii tuffattan hojiin kun kabajamaadha sun kabajamaadha jedhamee barmaatileen miidhaa naannoo keenyatti baraman jiru. Garuu hojiin kabaja akka ta'e hojiin ulfina akka ta'e maalumaa hojjetee namni jijjiiramuu akka danda'u kaayyoo ofiitiif namni maalumaa hojjetee jijjiiramuu akka danda'u bartan jechuudha. Kabaja hojii bartan amma isin gara biyyaa otoo dhuftanii hojiin isin ittiin ulfaatu tokko sa'aatii 24 hojjechuu bartaniitu. Humna keessan yeroo dheeraa hojjechuu bartaniitu. Gosa hojii garaagaraas bartaniitu. Fakkeenyaaf mana keessatti nyaata wajjin wal qabatee, gabaa suuqii wajjin wal qabatee, karaa teekinooloojii wajjin wal qabatee gosoota hojii garaagaraa bartaniitu isin.
Innaa waan barbaadan hojjettanii jijjiiramuu dandeessu gaafa biyya dhuftan. Hojii uummachuu hin dandeessu. Gadi jettanii tokko jettanii jalqabuu hin dandeessu. Otoo hojiin tuffatiin waan xiqqoo irraa kaatanii guddachuu hin dandeessu. Dhuga ba'iinsa maatii keessa jirtanii kan dhageessanii ofii keessanii gadi buutanii hojjechuudhaan bu'aa argamsiisanii irraa kaatanii bu'aa hojii baay'ee bartanii baay'ee argitanii kun carraa guddaadha. Namni digirii baratee maastersii baratee bira ga'uu kan hin dandeenye bu'aa barbaachisummaa hojii tuffachuun gadaantummaa akka ta'e namni gadi jedhee hojjechuu akka danda'u barattaniitti jechuudha. Dandeettii hojii kamiyyuu hojjechuus horattaniitti jechuudha. Hin beekuu fakkeenya biyya ormaa deemtanii biyyi isin jirtan immoo biyya qaroomee biyya keenya caalaa dinagdeen fooyya'e waan ta'eef hojiileen ulfaatoo kaan elektirikii wajjin kan wal qabatu kaan teekinooloojii wajjin kan wal qabatu maashiniidha wajjin kan wal qabatu hojii gosa garaagaraa kan isin hin danda'amu wanti jedhamu isin biran waan maashinii hojjetamu bartanii waan teekinooloojiin hojjetamu bartanii wantoota garaagaraa bartaniitu dandeettii hojii garaagaraa hojjechuu gabbifattaniitu kun qabeenya guddaadha. Inni biraa immoo hojjettanii qarshii argattaniitu. Hojjettanii qarshii argattaniitu. Qarshii dur hin qabne har'a qabdu haa xiqqatu haa guddatu. Kaan keessan immoo waa bitattanii, kaan keessan immoo namaafis gargaartanii waaqa biratti gargaarsa garaagaraa gootanii maatii keessan kan jijjiirtan jirtu namaaf waaldaadhaaf oolmaa gaarii ooltanii eebba keessa waaqa biratti samii irratti kan walitti qabattan jirtu waa bitatan. Boru garuu gatii guddaa kan isin baasu jira. Qarshii xiqqoo isaa ta'u harkarraa kan qabdan jiru. Kuni carraa guddaadha. Anamma akkuma isin jedhe yeroo qormaataatti itti yaadee xiinxalee barreessee otoo hin taane yeruma kana laphee korra waan dhufeen isiniif kenne jechuudha. Otoon itti yaadee waan baay'ee kan inni amma harka 2-3 kan caalu carraan isin argattan danuu jira. An kan hin beekne nama fagoo taa'ee kan hin argine akkasitti isin keessa jirtanii kan argitan. Mee xiinxalaa itti daddabaladhaa ofii keessanii 1-2 jedhaati. Inna waan guddaadha. Kanaaf Waaqayyoon galateeffachuu qabdu. Ani maalan jedha? Dhiironni keenya dhiirri ijji isaa baname gaa'ila kan dhaabbachuu qabu kan akka keessanii wajjin. Dhugaatti dhiirri ijji isaa baname obboloota akka keessanii wajjin namni gaa'ila dhaabbate baay'ee ayyaantume. Afaan guuteen dubbadha. Dhiironni na dhageessan yoo jiraatanis isa gowwoomsuudhaan waa harkaa dha'uudhaaf sababa garaagaraa faayidaa garaagaraatiin obboloota keenya miidhan otoo hin taane dhugaadhaan obboloota akka kanaa jaallattanii argattanii Waaqayyo isinii kennee fedha gooftaa isiniif ta'ee jaallattanii gaa'ila wajjin dhaabbattan taanan isin ayyaantomtaniitu. Waa'ee mana keessaniif hin dhiphattan. Akkamitti manni qaba waa'ee hojii, waa'ee jiruudhaa, waa'ee jireenyadhaa wanta hundumaa baratanii warra fixatan waan ta'e rakkina fixatanii ogummaa adda addaa horatanii akkamitti manni qabamuu akka danda'u qulqullina ofii sirriitti qabatanii muuxannoo baay'ee biyya qaroomeeraa warra fudhatan gadi jechuu warra baran ol jechuu warra baran hojjetanii jijjiiran warra baran hojii kan hin tuffan kabaja kan beekan ijoollee ayyaantomti kana argachuun keessan carraa guddaadha. Isa dhugaan isinitti hima. Kan namni ijji isaa baname kan akka obboloota akka kanaa wajjin gaa'ila isaa dhaabbata yoo Waaqayyo kenneef yoo jaallate. Maaliifin sababootan armaan olitti kaase wajjin nama akka kana namni akka kana nama ba'aa namatti totoo hin taane nama ba'aa guddaa namarraa fuudhudha. Tarii faallaasaa waan baay'ee biyya qaroome jiraattee waan baay'ee bartee dhuftee ana bira immoo wanti baay'een hin jiru ija sanaan dhuftee nama daalti gadi naaf hin jettu yoo jette biyya qaroomte haa jiraattu malee gadi jettee waan xiqqoorraa kaatee waan baay'ee barteeti. Argachuu dhabuu jaallatamuu jibbamuu waan hundumaa argitee kan barte waan ta'eef mucaa Waaqayyooti sagalee Waaqayyo laphee keessa jira. Safuudhaan guddattees immoo mucaa safuu beektu. Gadi jechuunis ol jechuun akkuma Phaawulos jedha argachuus dhabuuttis bareera jedhe waan hundumattuu warra baran waan ta'eef ijoollee eebbifamoodha. Obboloota koo warri gatii keessan busheessitanii jirtan akka mana namaa jirtanitti akka hojii gadaantummaa hojjettanitti of ilaaltanii dhiphataa kan jirtan maaltu naasiqe maalan argadhe kan jettan wantoota nama dubbadhe kana ilaalaa madaalaa Waaqayyo waan guddaa isiniif godhe. Even birrii fuutanii biyyatti galtan yoo hin qabaanne illee wanti isin fudhattanii gara biyyaatti galtan otoo birriitti jijjiirame miliyoona wanti hin geeddarame waan guddaa fudhattanii galaa jirtu. Isa garuu isin akka qabeenyatti ilaalaa hin jirtan. Galtanii waan guddaa hojjechuu dandeessu biyyaaf furmaa ta'uu dandeessu. Kana garuu seexanni isin jalaa makseetu wanti xiqqoo ilaaltanii akkasiin dhiphattan isa isin dhukkube sana isa isin arrabsamtan isa miidhamtan sana isa darbatamtan sana isa ifatamtan sana saayikolojiin keessa isa miidhame sana garuu gadi jedhanii tolchidhu waan ta'eef
Waaqayyo gaafa nama ol baasuu barbaade jalqaba gad buusee waan hundumaa nama barsiisa. Maaliif boru sadarkaa olaanaa sadarkaa ol jedhaa bira ga'ee namni kun yoo chaalenjiin isa mudate chaalenjii san dandamachuu dhabee ofiifis badee itti gaafatamummaa guddaarra waan jiru waan baay'ee akka hin balleessine fixatee akka ba'uuf Waaqayyo gadi buusa. Gadi bu'uun ol ba'uudha. Kanaaf Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo waan guddaa isiniif godhe, carraa guddaa isiniif kenne, sadarkaa guddaadhaan isin ga'e. Kuni waan guddaadha waan ta'eef akka dubartii taraa, akka dubartii gatii hin baafne, dhiira gatii hin baafne tokkotti akka namatti maxxanee jiraatu hojii gadaanaa hojjeteetti of hin lakkaa'ina. Isin carra qabeeyyiidha. Carra qabeeyyiidha. Karaa salphaatiin Waaqayyo waan guddaa isin hojjechiise. Kun Waaqayyoof galata kennuutu isintu jiraata. Itti fufaa daddabalaatii jedhaa. Itti daddabalaa waan ani hin kaasne hundumaa ilaalati Waaqa galateeffadhaa. Ilaa afaan keessan Waaqayyoof galata kenna. Mee vaaliyuu keessan gatii keessan baraa. Ammam akka Waaqayyo isin irratti hojjete carraa keessan baraa. Of hin tuffatinaa. Yeroo tokko gola hormaa keessa jettanii of cabsitanii isa onlaayinii irratti dubbattan dhiisa. Akka ijoollee tuffatamootti isa of lakkooftan. Calleettanii tuma abbaa argee jala gad akka of qabdan akka nama gatii hin qabne. Namni yuunivarsiitii galee barate akka isin caalu ofii isin garuu tuffatamoo akka taatan. Namni birrii qabu akka isin caalu, namni Itoophiyaa jiru akka isin caalu, isin garuu gadi aantu akka ta'u kushiinaa nama hin jedhina lammata. Hojii guddaas hojii gadaanaa miti. Waan guddaa irratti hojjeteera. Barumsi guddaan immoo isa taa'anii fida lakkaan otoo hin taane akkuma dura jedhe isa jireenyaan baran Waaqayyo waan guddaa irratti hojjeteera. Inaafan guddaas miti haadha ga'amu carraa muuxannoo argattan kanaan biyyatti dhuftanii waan dinqii hojjechuudhaaf of qopheessaa, chaalenjii mo'attanii hojjechuudhaaf of qopheessaa jajjabaadhaa. Abbaa galanni siif haa ta'u. Bifa kanaan akkan dubbadhu ijoollee kee akkan gorsu waan na gargaarte. Laphee koorra waan fiddeef galanni siif haa ta'u. Ijoolleen kee wantan amma dubbadhe kana caala hojii ati gooteef yaadatanii akkasii galateeffatan ulfina akkasiif kennan ati isaan gargaari. Yaa Waaqayyo caalumatti barumsa gurguddaa isaan barsiisi. Gara boqonnaa caalutti isaan baasi. Warri gaddanaa jajjabaatan. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa gati jabeeyyii akka ta'an warra bu'aa buusu akka ta'an baranii si ulfeessaa kabaja si kenna caalumatti waan hundumaaf gaddaa gungumaa deemu otoo hin taane waan hundumaa gara gaarummaatti jijjiiratanii gara bu'aatti jijjiiratanii akka lakkaawwatan isaan gargaara. Gungumtuu akka hin taane garuu galateeffattuu akka ta'an ati isaan gargaara. Xiqqoo irratti kan amaname immoo waan guddaa irratti muudama jedha sagaleen kee. Waan xiqqoo irratti amanamanii waan guddaa irratti akka muudaman ati isaan gargaara.